Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafure kakale maron mo kamit naga fayya kesani. Nagani hanko kabaja fi jalala iduma fi kirtan tisni fago sin yecha. Egan horda sonni amanta islama hundi kesanu Eid Mubarak baga ida getan ida gamachu fi kammil kisni fatu sin yecha. Guyya harra kana ega gamachu ida o karim motu baga ida sin inga yechu dufne. Akuma nama gad akuma bekamu suran nabrat argartan kuni sura ijolle Oromoti. Oromo fi Oromotu sararka haratti wal min ajira yechu. Kunis kan tahajiru biyya Saudi keessatti Sauditti yeroo baay'ee ijoolleen Oromoo waggaa tokkoon dura Walloo fi Arsii jedhamee Jimmaa fi Walloo jedhamee Walloo fi Arsii fi Jimma jedhamee wal fixanii hawaalaa wal buusisuun haga waan silaa ilma namarratti hin raawwanne warratti raawwatamaa ture jechuudha. Bara kanas immoo Arsii fi Harargee jedhanii bifa haarawaan lolli kun eegalee jira jechuudha. Lolli kun waan nama gaddisiisu waan nama jibbisiisu lola fokkataadha lola maqaa gosaatiin deemu Arsii fi Harargeen akka dhugaatitti akkasuma Arsii fi Jimma Arsii fi Walloon Arsii fi Wallagga Arsiin kutaa kamuu wajjinuu rakkoo hin qabu Harargeen kutaa kamuu wajjinuu kutaa Oromoo kamuu wajjinuu rakkoo hin qabu jechuudha. Garuu ijoolleen hoolayyiin waan beene warri quuftan warri gaara keessa jiraatan jechuudha. Please warri gaara keessa jiraatan keessattuu rakkataa karaa deemu ka homaan beene dalagatee ka ujijjiruudhaaf maatii isaa gargaaruuf akkasuma jireenyi mataa nyaattee biyyaa isaa baafte obboleeyyankii gaara keessatti qabdanii bifa kanaan maqaa gandaatti yoo darartan dhugatti qaanyii guddaadha. Duraan akka Oromootti waan akkanaa kun hin turre yoo xiqqaate duraan Oromoo akkana hin godhu ture. Oromoo akkana hin godhu. Oromoo fi Amaara Tigree maal waan jedhamu ture dura. Amma garuu bifa jijjiiratee Kamba wal sodaatanitti fakkaate ta'e hin dhabanii ta'e hin beekani Oromoo fi Oromootti walitti garagaree jechuudha. Uummanni kun rakkoo siyaasaa walirraa hin qabu. Rakkoo amantaa walirraa hin qaban. Maaltu akka isaa walitti firin beeku maqaa gandaatiin ka'anii miskiina karaa deemu warri humna qabu osoo akkan wal godhe rakkoon qabu. Jechuun warri gaara keessa waliin jiraatu kun ijoollee Harargee irraa hin jira warri gaara keessa jiraatanii Arsii irraa hin jira warri gaara keessa jiraatanii Walloo irraa hin jira Wallagga irraa hin jiran hunda ijoollee Oromoo hunda keessa warri gaara keessa jiraatu hin jiran. Osoo jarri kun wal qabee isaan kun haga meeshaa waraanaa hidhatuutti jiran waan ta'eef odeeffannoo akka dhageenyutti Oromoo ta'ee namoota meeshaa hidhatanii biyya Saawudii keessa jiraatan waan gaara jiraatan waan jiraniif isaan kun yoo wal dhaban yoo wal tuman yoo wal hidhan homaa rakkoon qabu. Garuu ammoo deemaa jiru maa inni rakkataa homaan beene ka dalagatuudhaaf biyyaa bahe ka humna hin qabne anumaa karaa deemu kana jechuudha. Lola ture nama lamaan gidduu ture quban qaba. Dalagatuuf biyyaa deemaa yookaan mootu waa rakkootti biyyaa na baase karaa mosoo deemaa jiru uummata kanaan qabamee haala kanaan dararaan guddaan deemaa jira jechuudha. Uummanni Oromoo yeroo dabres osoo akkatti gabbaana iyyinu osoo akkatti sheekonni beeytonni hayyoonni yeroodhaan osoo wanti kun hin deemne kana caala osoo hin jabaanne gabbayaa iyyaa lallabaa osoo yoo nu calliftanii haga ilmi dhiiraa muka hudduu wal kaa'uu deemee jiru dubbichi. Isinii galee ammallee sanuma deebi'uu deema waan ta'eef sanuma tuyyuu deebi'uuf deema waan ta'eef ammas uummanni keenya warri biyya keessa jirtan akkasuma koominiitiileen Oromoo biyyoota Saawudii keessa jirtan ka Jiddaa ka Makkaa ka Riyaad dafaatii gabbaa ibsa kennaa yoo dandeettan immoo haga wal beeytanii namoota waan kanatti hirmaatan dhuunfan qabachuudhaaf yaala. Yeroo darbe akkuma dura jedhee osoo waan kana daddaffitti dhaabsisuu qabdanii jennee iyyaa turre namni tokko callisu wanni hundi raawwatamee eegatee booda koominiitiin hin hafne manguddoo hin hafne sheekonni hin hafne hayyoonni hin hafne hundi isaanii gadi bayanii waan kanarraa akka dhaabbattan jedhanii ibsa kennanii ibsa baasanii wanni suni ibsa sanillee bu'aa guddaa buuse haa ta'u garuu akira karaa ta'een dhaabbatee jira jechuudha. Amma bifa haarawaan wantoonni akkasii fokkataan sunni osoo deebi'ee hin raawwanne jalqabuma kanarratti beektotaa fi sheekonni hayyoonni gabbayaatii koominiitiileen Oromoo jirtan yookaan mootu namoota gaara keessa jiraatan kanneen warra waan kanatti hirmaatan dhuunfaadhaanis yoo quba qabaattan ka Arsiitti dawwaliitii ka Harargeetti bilbiliitii waan kana dhaabaa jirani. Dhugumatti wanti kun waan nama jibbisiisu. Obboleeyyan kiyya Uummanni rakkataan karatti isin qabeenya kana gootan kun waa meeqan hiraramee biyyaa bahee obboleeyyan kiyya. Rakkoon siyaasaa jira, rakkoon jireenyaa jira. Amma biyya keenya keessatti jiraachuun iyyuu rakkoodha. Mallaqa dhabuun rakkoo, hiyyummaan, nageenya, siyaasa jedhanii
Kana dheefa rakkoo sadii afur shan rakkoo lubbuu isaa baasuu geettu kana yala lubbuu kiyya baafadhee baqatee biyya namaattis dhaqee firiidamii dhabee isiinuu firiidamiin hin jirtu Saudi. Lammii biyya isaati poolisii Saudi shortaadhaan osoo hin taane Oromoo maayyoo firiidamiin nama sanii irraa fuudhamu hagam isiitti dhagahama buleen. Kuni carraa Oromooti jechuun bara dhumaati wallahi. Bara akiraa keessa jira jechuun hin danda'amu. Biyya kaarii Oromoo gaafa inni Somaalee kanatti rakkoo meeqa keessa dabre bahara qaxxaamuree lubbuu isaa aarsaa kafalee Yaman keessatti waa meeqa ta'ee baraa keessa darbee gaara Saa'udii keessa waa meeqa ta'ee aarsaa meeqa kafalee gaafa inni Saa'udii sana seenee guyyaa lama hadi yookaan halkan tokko deemee dalagadhee osoo inni gad deemu qabame. Ati arsiidha ati argaa jedhamii tumamaa jira jechuudha ilmi Oromoo. Please ijoollee Saa'udii maaliif yeroo hunda waan wahii maaliif waan hunda maaliif isin qubna garii goota waan hunda maal dhugaa goota namni wal arrabsa miidiyaa kana gubbatti ijoollee Kaayiroo kana agarree mafi masuuta Kaayiroo kan ilaalame warra feemasii Kaayiroo kan ilaalame garuu baanii haadhas wal arrabsanii waan fedhan wal godhan garuu mootu wal qabanii hawaalaa waliin boosisiisa ummata mataa qabu jechuudha aqleen isaanii hin dalagu jechuun namni tokko tokko walitti bu'a wal arrabsa namni miira keessa ho'i tagale waa waliin jedha sunis hin jedhaani kunis hin jedhaani deebee akkasii nama wal qabee hawaala maaliif bakka waa wahii har'a godhee dagatee waan san dabre ummata sammuu qabu jechuudha waa hunda kiitti ilaala dirqama so kanaaf dirqama wanti hundi sireessi ta'ee wal ajjeesuu wal tumuu wal gumuun gaarii miti kana wal ajjeesuu wal tumuu wal gumuun gaarii miti guyyaanis iida yeroonis iida silaa yeroo kana yeroo namni hunduu taa'ee iida maatii isaa hidda walatee iida baga isiniin ga'e yeroo malee oduu gaddaa kana wal geessuu miti piliis rabbiidha waan akkana irraa qusadhaa isin jenna gaan kanatti daawwattoota keenya amma sira deebi'uudhaan iid mubaarak isin jedha yeroo gaarii qabaadha amma xumuraatti waan hojjetaniif galatooma.